haati qaama guutuudhaan geggeessite qaama hir'uudhaan yoo manatti galu haati ilmi kee mana ijaaree gala jettee yoo harka qullaa itti galu yaa Allah wanni mucaa kanaa wallaa waan qalbii nama cabsu dhugaa dubbachuudhaaf subhaanallah yaa rabbi mucaa kanaa birmadhuuf bakka inni jiru hundatti ati wajjin ta'i achi wajjin deemi mucaan koo akkuma isin beektan miidhamaa ture akkuma anaafsii kana nagaa ture jireenyi biyya namaa kun wanni isin nama gootuun qabdu keessaa hoo jireenyi biyya Suudii Oromoo keessa jiru beeka akkaataa uummanni itti jiraataa jiru seerri biyyattii jabaadha akka seera biyya keenya abbaa fedha ol ejjeese abbaa fedha waliin jiraatu miti seera biyya kanaatti jechuudha seera kabajnaan nagaan jira seeraan kabajne taanaan ati dhibamaadha ati dhukkubsata ati rakkata huni jedhamu hin jiru seerri tumamee jira seerri biyyaallee wanni godhee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e uummatuma keenya waa godhe mucaan kun gaafa na dhaqqabaa jedhee boohee eessa jirtan naa birmadhaa jedhee iyyaa ture namni abbaa kanaa isaan jedhee hin jiru nama muraasa malee jechuudha anaan dabalate abbaa kanaan na dhaqqabaa asuma keessa na baasa wanni nama ajaa'ibu jechuudha birri yaala isaatiidhaa fi birri yaala 200 fi 40 irra jira jedhani an kana dhugaa ta'e soba ta'e isaa hin beeku ta'uus danda'a Allahu a'lam ta'uus danda'a sababni isaa jireenya biyya manni itti yaalamu mana yaala dhuunfaati jechuun osoo wannummaa salphaa miidhama haganaati miti wannummaa salphaa sidi kasi qunnamu ta'e maallaqaa guddaa baasta jechuudha ani ndawwa achi ol baasu se'ee maallaqa kana akkana tayyib maallaqa kana akkana qaba liqaan kun kamootu kan mana yaala dhuunfaati irra jira irraa kaffalame wanni mucaa kanaan dhugaa rabbi nama yaaddessa dhugaa rabbi waan qalbii nama dhabu haatummaa isaa maaluma jetti gaafa ilmi keenyarraa deemeeti qaama isaa kana narraa jijjiiree jireenya keenyarraa jijjiiree gala jetteedhaan qalbii isii eedu yoo inni qaama miidhamaa ta'e mana itti deebi'u yoo inni harka qullaa mana itti deebi'u qalbii haadha akkam taati laata ka'anaaf si'i namummaa malee wanni sabummaa namummaaf islaamummaa waa hundi caaltu walirraa qabnu malee akkana garaan roore isii haati isaa sun maaluma taatime anka jennu an dhiifama malee naa godhaatiin ijoolleen jimmaa jechuu dhiifama wajjin dhugaa rabbii mee yaada sila yeroo ammaa yaada keessaa gargaarsillee ganda keessaallee gosa keessaallee warratti gale yeroo akkana kana keessatti eessuma dhaqanii isee mucaan ko akkana rakkina kanaa saaxilama garuu kana hoo jedhu ijoollee jimmaa qofa ilaalchisuu miti kun anas eenyunis nama oromummaa maqaa himatu oromummaa miti namummaa maqaa himatu hundaayyuunga dhugaa rabbii maali ka fayyaa qabu irra kadhatan ka irra kadhatan nama kana maali ka fayyaa qabu irratti gargaarsadhanii mana banan ka silaa gargaaramuu qabu kana isa haati qaama nagaadhaan geggeessitee qaama hir'uudhaan mana deebi'u kana isa haati narraa jijjiira jettee mana baastee ufillee qaama miidhamaa ta'e bu'aa harka qabullee fixatee mana galu kana haa gargaaramuu qabu dhugaa yaa rabbii yaa Allah eessa jirtamee ijoollee sanyii mootii jettanii ittiin adatta sunni aboo mucaa kana rabbii wannuma inni hin beekne waa inni qalbii ofii keessa hin yaa'an waan qalbii isa cabsuu hundaa yoo rabbii wallaahi dhiyootti isaa guutu wanna qalbii isa cabsuu hunda isarraa balleessee waa isa gammachiisu waan rahaa isaati qalbii isaatitti rahaa kennu waan silaa bagaan obsee kanas arge jedhee rabbii ofii galateeffatu wayi rabbiin dhiyootti haa baasuuf akkuma si'ii hin dalagadha ofirraa jijjiira jedhee banaa ba'e akkanatti hin galan jenne nulli akkanatti hin galleennee karoora qabnu rabbiin nagaan nu haa galchu wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf jireenya biyya namaa kana keessa akkaataa itti jiraatan bal'oodha akkaataa itti hin galanillee baay'ee dhiphoodha keessaafuu jireenya Suudii warri jiraattanii argitani takka yoo warri keessa jiraatani hangam akka ulfaatu jireenyi biyya namaa akkuma walii galaatettu iyyuu qormaata guddaadha wallaahi fayyaa dhabdee qormaatamu miti osuma fayyaa qabduu qormaanni si jajjabduudha osuma jireenya achi keessaatti tolu osuma dalagaa bareedduu qabdu jireenyi biyya namaa kun yeroo si jibbisiise abdii si kutachiisu jira jireenya namaa ka fayyaa qabuyyuu hagana miidhamee xiinsammuu isaa hagana miidhamee jiraataa jira inni fayyaa hin qabne sunoo inni biyyarraa haatirraa dhukkubsattu inni maatiin biyyarraa dhukkubsatu inni sun akkamiin jiraata laata
yaa rabbi hundumaafuu sabrii kenni yaa rabbi hundumaafuu wayyaa kenni. Walaa wanni mucaa kana waan qalbii nama cabsu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e silaa hundi gargaaramuu qabu nama akkanaa kana malee namuma akkanatti taa'ee nagaa osoo qabu na gargaaraa jedhe lafa dhiituu miti. Isa fiigee jalaa bahuu hin dandeenye. Mee har'a rabbiin hin godhin osoo qaamni isaa kun rabbumarraa dhufte malee qaamni isaa kun fayyaa ta'e yoo rabbii ittiin qadare takkaayyuu irratti hin murteessine shorxaatni jalaallee fiigee bahuu danda'a. Inni eessa fiigame? Qaama taanaan miidhamaadha. Eessa fiigee jalaa ba'a? Yaa subhaanallah yaa rabbii kiyya qaama nagaatiin biyya keenya nu galchi. Wallahi waan qalbii nama cabsuudha. Qadaaf qadara rabbii yookiin murtii rabbii jalaa fiiganii hin bahan malee osoo yaale jalaa bahuu danda'a. Maaltu beeka waan rabbii kana sababa itti godhuu danda'a? Aboo rabbii mucaa kana waa inni jaallatu haa kennuuf. Rabbii waa irra caalu haa filatu dhugaa rabbii. Maaltu beeka wanni biyyatti isa eegaa jiru, wanni rabbiin qopheessee fi isaa eegaa jiru wanni beekamu takka hin jiru. Yaa rabbi haadha isaa sanillee yaa rabbii kiyya dandeetta waa irra caaltu hunduma isaaniitiif iyyuu kenneef. Inni miidiyaa qabaaf hagana beekame. Hagana fuula miidiyaatti gabbaheetiin du'aa illee ta'u namarraa argata malee inni gola keessa jiru hedduu jira. Inni qaama isaa walii gaggargalche hedduu jira jechuudha. Qaamni isaa warra laamshee takka hojii ala ta'e kan haati biyyarraa biyya namaatti yaaltu meeqamtu jira. Isiin biyya teettee ilma ofii argattee narraa jijjiiri jettiini inni yookiin si asi dhuftee biyya namaa keessa dhukkubsataa yookiin dhukkubsatti taqabdu biyyarraa itti gurgurtee warri biyya namaa keessa ilma ofii yaalaa jiru hedduu jira. Ka galfachuullee galfachuu hin dandeenye. Yaa rabbii keenya sanillee nurraa jijjiire yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi biyya namaa keessatti yaa rabbi nurra rakkisin. Wallahi biyya namaa keessa rakkachuun hin ulfaata. Rabbiin biyyuma namaa keessa nama rakkasin. Duuti akkuma manni keenya jedhe duuti biyya keessaa baqni biyya keessaa godaansama maal jedhan. Baqachuu biyya keessa bakka tokkotti baqatte biyyuma keessa godaante malee baqa hin jedhamu. Garuu biyya namaa keessa baqattee gaafa jiraattu. Yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi mucaa kana waa irra caaltu filadhuuf. Ummata keenya ijoollee keenya meeqamtu mustashfaa jira dhukkubsate. Ka miidiyaan quba hin qabne. Ka maatiin dalagarra jirti hin beekan. Ka maatiin dalagarra jiraan beekan. Ilmi kiyya intallee kiyya biyya alaa jiraan beekan malee akka inni as keessatti yookiin isheen mana yaalaa keessatti ta'aa jiru karraa beeku rabbii qofa. Ijoollee meeqa abbaa irraa dhabame du'e? Ijoollee meeqa osoo karaa baharaa kanaan deeman taariba kana deeman jidduu kana dhumate. Gahaatiin jiraadhaaf abdiidha hedduu. Yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi gahee nuun jedhe. Wallahi jireenyi namaa kun jajjabaattee jirti. Wanni biyya namaa kana deemaniif illee argine. Waa'ee jireenya biyya namaa. Inshallah yoo jiraanne yoo rabbiidhaan jiraanne warra san rabbi nu taasise gaafa tokko nurraa jijjiiramuu dandeetti. Nullee akka namaatti dubbanne akka namaatti uffanne akka namaatti biyya keenyas keessa dhaabbanne jiraachuuf jira inshallah gaafa tokko. Wanni hin dhufne hin jiru addunyaa kana wanni hin darbine illee hin jiru ni darballee ni dhufallee. Rakkinni har'aatuun ilmaan keenyaan dabaruu dandeetti wanni irraa beeknu hin jiru. Rakkinni hadha mataa nu qabdeetiin jireenyi nu harka xaxxee biyya namaa keessatti illee namaa gada. Taatee nu jiraachisaa jirtu tuni gaafa tokko akka rabbi hin beekan nurraa jijjiiramte nu ammaa rakkanne ilmaan keenya darbuudhaa danda'a. Wanni beekamu hin jiru. Inshallah nullee abdii masanii abdii bira waan hin qabneef rabbiin nurraa haa jijjiiru. Obboleessa keenya kana rakkataa kana miskiina akkana jiru. Mucaa qacalee waameen isa eegu. Mucaa sila lafaa ol guddataa jiru. Ka bareedina akkanaa qabu maashaallah. Rabbii fuudhee hirruu qaamaa godhe harkaa qaba. Anaaf si irraallee gaafa fudhatu hin beekne. Yaa rabbi fayyaa nuuf kennite nurraa hin fudhatin. Ka fayyaa qabu fayyaa isaa irra tursiis. Ka fayyaa hin qabne yaa rabbi fayyaa isaa kenniif. Mucaa kana yaa rabbi harka caaltuu filadhuuf. Qormaata biyyaa baase qormaata rammata biyya namaa keessa qormaatame. Qormaata keessaayyuu qormaata jajjaboo.
qormaata qaama ofii cinaa awwaalanii cilaadhaan jiraachuu mee hagam qalbii nama cabsa dhugaa rabbi. Qaama kan kee gaafa cinaa awwaalte cinaa itti wajjiidhaan jiraattu takkaayyuu irra tokko awwaalte irra tokko wajjiin jiraattu mee hagam qalbiin nama caba. Irraan ammoo rakkinni biyya namaa akkasi. Irraan ammoo mana hidhaatti darban. Subhaanallah yaa rabbii keen dandeettaa yaa rabbi. Rabbiin dhiyootti biyya ofiisaa keessatti biyya nagaa aboo rakkinni illee biyyuma namaa ofiitiin tolte dhugaa rabbi. Haga feetee yoo rakkatte biyyuma kan keessii wayya. Dhugaadha namni biyya keenya ija walii galiin qabu yoo du'ellee ta'us biyyuma namaa ofii keessa waan ta'an ta'uu wayya biyya namaa keessatti rakkachuu irra dhugaa rabbi. Aboo yaa rabbii kiyyaate harkaa qabda. Rahmanni kan kee bal'aadha. Waan mucaa kanaa nuu dubbadhu. Mubeen barbee akkana ta'e qaama miidhamee galee sadarkaa kana kufee osoo hin taane mubeen barbee biyya namaa dhufee qaama miidhamee rabbii achirra sabrii kenneefi biyya galee barbee bakka akkana bakka guddoo ga'ee yookiin biyya islaamin gurgurdatee namni irra dubbatu kan achi jira yaa rabbi nu dhageessi irra caaltu. Ameerikaas taanaan biyya seennu waan caaltu miti. Jannataa mitillee. Jannanni jechuun jannanni addunyaa sana akka yaada kiyyaatitti yoo dogongoruu baadhe biyyuma ofiiti. Wanni biyya ofii ga'u hin jiru. Biyyuma isaa keessatti rabbiin baankii ofii itti haa cabsu wallah harkaa qaba. Rahmanni isaa irra bal'aadha barbee. Inni waan hundaa danda'a. Kanaaf obboleeyyan kiyya lufaadhaa galatoomaa rabbii mucaa kanarra caaltu haa filatuuf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni isaa waan baay'ee qalbii nama cabsu. Wallahi rabbi rakkinni isin jaalatu rabbiin isinillee rakkisin nama rakkatellee isin dhageessisin jechuu haga duniyaa tana jirtu waa meeqa dhageetta. Horaa bulaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa rabbi irra caaltuu filadhuu fedhe. Dhugaa rabbi irra caaltuu rabbi haa filatuuf. Yoo inni irra caaltuu filate laaftuma maal godha silaa hooyyuu. Nagaan jiraadha uummata kiyya odoo hin gore dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.